Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Ashtuutu akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti qilleensa irra balali'ee isiniif baay'eetuun isiniin jechuu jaalladha. Egaan obboleettiin keessan nagaadha. Har'a isiniif dhufee jira gaaffii kanaan dura gaafatameen xumurre ture. Gaaffii sana xumuruudhaaf dhufeetaniin jira. Kanaaf warroonni itti nuufuuf jettan illee asumaan guddaa naa galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajan isiniin jechuu jaalladha. Egaa akkasuma laayikii gochuu fi sheeriidha na cinaa dhaabbadha isiniin jechuu jaalladha. Gaaffii itti darbina jechuudha. Gaaffii muraasatu na hafee jira. Gaaffii afur jechuudha. Gaaffii kana hin xumura jedhee yaada. Asumaan warqinash gaaffii keessi xumuruun dhufee isin jedha. Gaaffiin itti aanu akkas kan jedhudha. Ashtuu fakkeenyaatiif osoo YouTube irraa maallaqa guddaa argachuu jalqabde duraan dursa wanti ati yaaddu yookaanis immoo wanti ati gootu maa'inni kan jedhudha. Ani dhugaadhaaf yuuti akka kiyyatti otoo kan YouTube maallaqa guddaanaaf kaffaluu ta'e waa biraa godha jedhee yaadu wanta ni godhuu jiraate baay'eetti hanganaaf danda'amaa ta'e tokkotti jechuudha. Rakkattoota gargaaruudhaaf baay'ee keessi kiyyaa kaa'aadha. Waaqayyo kana gargaaru abdiin qaba jechuudha. Sanas ta'e kana karaa kamiinis yoo ta'e karaa sanas yoo ta'e karaa kanas yoo ta'e kana gochuudhaaf durumayyuu fedhii kiyya lapheedhuma kiyya keessa waan jiruutiif iyyuu kana waan ta'eetiif keessumatti ijoollota haadhaaf abbaa hin qabne keessarraa kan dabalate immoo manguddoota daandii gubbaarra jiran wantoota akkasiidhaa fi duruma keessi kiyya na dhiphata jechuudha. So waaqayyo na gargaaree ani nama irraa hafaa ta'e taanaan wanta akkasii hojjechuudhaaf fedhii kiyya isa guddaadhaa fi akkasumas immoo karoora koo isa guddaa isa hangafaatii jechuu barbaadeenidha jechuudha. Asumaani gaaffiin itti aanuutoo waa'ee YouTube kan wal qabatudha. Osoo gaafa gaa'ila godhattu osoo jaarsi kee yookaan abbaan manaa kee YouTube'n hojjetisiin jedhe maal gootaa? Gaaffiin akkasii kunis ni jira. Ani hin beeku garuu an fakkeenyaatii fi dhugaadhaaf yoo ta'e baay'ee ulfaataadha wanti kuni. Fakkeenyaaf namni illee hojjetiin jedhu jira jedhee yaadu. Ni jira hin beeku garuu yoo jiraates immoo siisteemaan hin amansiifama jedhee na yaada. Yoommoo kan hin amanne ta'e yookaan akkuma hojjedhu hin barbaanne ta'es ani hin beeku. Maaliif fakkeenyaaf YouTube dhiisuu hin danda'u? Maaliif ijoollee baay'een baree obboloota baay'een argadhe kanarra kan dabalate immoo hiriyoota baay'een lafa rakkinaatti kan na gargaaru jedhee otoo abdadhulleen baay'ee karaa YouTube'dhaan kanan bare waan ta'eedhaaf YouTube isa jedhee yaadu. Hin beeku gaa lama keessaa filannoon kam akka ta'e isa kana asumaan gaafa sana isinitti akkanii abdii guddaan qaba waan ta'eedhaaf ammaatiif iyyuu waan dhiisu natti hin fakkaatu waan dhiisinaan jedhu wayii natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaatiif kan asumaan irra darbina. Gaaffiin itti aanu akkas kan jedhudha. Ashtuu FB irratti FB irraa janajjantee jaalalli si qabee yookaan jaalalaan qabamtee beektaayi. Ani FB irraa namatti illee hin dubbadhu. Dhugaadhaaf yoo ta'e isa fakkaarsaaf otoo hin ta'in isuma dhugaasaa jechuudha. An karaa FB karaa meseenjerii numa namaaf hin deebisu jechuudha. Meseejii namaaf hin deebisu. Maaliif warrootan beekuurraa kan hafe warrootan naannoodhaan akkasumas immoo biyyaa walitti sinurraa kan hafe namaallee hin deebisuun jechuudha. Kana waan ta'eetiif yoo kan jaalalli nama qabus immoo yoo meseejii waan tokko namaa deebisanii waan ta'eedhaaf kanaaf wanta akkasitti karaa Facebookidhaan na deemne adeemsa akkasii jechuu barbaadeen jechuudha. Maaliif hin jaalladhus inuma yoo haasaan karaa meseenjerii haasa'u haasaan natti hin fakkaatus hin jaalladhu bartee akkasii hin qabu jechuudha. Kanaatiif karaa meseenjerii waan akkasii godhees jaalalaan qabamee yookaanis immoo dhiira tokkos jaalladhe shawwadameetii hin beeku jechuu barbaadenidha. Kanaatiif gaaffiin itti aanu immoo akkas kan jedhudha jechuudha. Ashtuu gaafa biyyatti galtu Ashtuu itti aanu akkas kan jedhudha.
Astuu gaafa biyyatti galtu hojii maalii hojjechuu feeta? Karoorri kee gara biyyatti gaafa biyyatti galtu hojiin kee maalidha? Maal karoorfatte? Maalan hojjedha jettee karoorfattee jirta? Kan jedhudha. An biyyatti galee kanan hojjedha sanan hojjedha jedhee hangas mara murteessee hin jiru. Isa kana asumaan akka dhiifamanaaf gootan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif fakkeenyaatiif hangam akka ture ta'uu biyya kanaatii galuu hin beeku. So kana waan ta'eedhaaf galee immoo waan akkasiin hojjedha, waan akkasiin godha hin jedhee hangas mara karoorsee hin jiru. Yoon karoorsees immoo yoo ammatti kanan hojjedha jedhee wanta murteessu waan hin qabneedhaaf. Kanaatiif gama kanaan wanta murteesseeruu hin qabu jechuudha. So kana waan ta'eef asumaan dhiifama akkanaa gootan abdii guddaan qaba jechuudha. Gaaffii xumuraata akkas kan jedhudha jechuudha. Astuu otoo haadha keedhaaf lubbuu kee kennitamoo abbaa keetiif lubbuu laattaa? Shin jedhanii isaan kana keessaa eenyuun oolchitaa? Isaan kana keessaa eenyuun oolchitaa kan jedhudha. Haadha keedhaaf immoo abbaa keetiif kanatti lubbuu laattu utuu isaan kanaaf lubbuu kennishin jedhanii eenyuun oolchitaa? Isaan kanaatiif otoo lubbuu kenninaan jedhanii gaaffii kana dura deebiseen ture itti fakkaata. Otoo lubbuu kenninaan jedhanii ani haadha kiyyaafan lubbuu kenna. Maaliif wanta haadha kiyya naa caalu hin jiru? Kanaatiif iyyuu haadha koodhaafan lubbuu kenna jechuudha. Abbaa kiyya hin jaalladhu otoo hin ta'in abbaa kiyyas baay'ee nan jaalladha, baay'ee nan kabaja. Garuu haadha koodhaafan lubbuu kenna. Waaqayyo gaditti haati kiyya waan hunduma kiyya waan ta'eef haadha koorra wanta naaf caalu jira jedhee yaadu jechuudha. So kana waan ta'eef haadha kiyyaafan lubbuu kenna jechuudha. Kana fakkaata gaaffiin kun asiin xumurameetu jira. Gaaffiin itti aanullee ni jira. Yoo Rabbi jedhee walitti deebinaa. Video kana immoo laayikii akkasumas immoo sheerii gochuun na cinaa dhaabbadhaan isiniin jechuun jaalladha. Dhugaadhaaf yoo ta'e kanaan duras na gargaaraa turtaniittu ammas akka na gargaartan itti fuftanii abdii guddaadha kanan qabu. Turtii keessan ana wajjin gootaniif guddaa na galatoomaa baay'een isin jaalladha. Shaaloo.